Lammi lafee duddaa isa tokko dirameef inni tokko aadaa firri gara firaa kalloon gara tawaa yaa lammii koo dirmadhaa nutu waliif ta'aa. Akkam jirtu hordoftoota keenya wanni koololoo gabaabaa kanaan eegallee fi qophii keenya qophii har'aatiitu qophii tumsa lammiif jiru wal qabata. Qophii kanaan wal qabateetis keessummoota qabannee isinii dhaloona jira. Maqaa ofii barsiisuudhaan eegalu. Maqaan kiyya Daraartuu Shaamii Jaama. Moheeka Adam. Mucee yookaan Muhammad Ismail Nanjan. Anis hordofaa seenaa yookaan Ibrahim Saadaan Nanjan. Kan kootis Leellisaa Adii yookaan Leellisaa Sabaan jedhama. Anis qopheessaan sagantichaa yookaan keessummeessaan Toofiq Assaniin jedhama. Salaamtaas hin daganne hordoftoota keenya kan alaaf keessaa kan biyyaaf alaa qophii kanaa wajjin turtii gaarii. Qophiin keenya immoo afaan duwwaa qofa osoo hin ta'in sirba kana booda walitti deebina. Lammiin koo beela hidhee bootee osoo qabuu dhabee rakkatee harka ormaa ilaalaa jira abirmanuu nu waliif fira harka ormaa ilaalaa jira abirmanuu nu waliif fira lammiin koo beela hidhee bootee osoo qabuu dhabee rakkatee. Harka ormaa ilaalaa jira abirmanuu nu waliif fira harka ormaa ilaalaa jira abirmanuu nu waliif fira. Tasa yoo jabaatee didee garaan uuma kan lammiin abdaa. Yanami kusuma anagada sirumaya datu sabar kunjiru garani rifatu. Hawaasa baqattoota Oromoo biyya Masrii magaalaa Kaayiroo jirtan mara hawaasa keenya kan shira diinaatiin ka'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan gargaaru koonsartiin addaa tumsa lammiif jummaata dhufu onkololeessa 26/2018 galgala makriba booda sa'a 6 irraa eegalee almaadii galma hospitaala Faaruq cinaa jirutti artistoota bebbeekamoo fi jaalatamoo kanneen magaalaa Kaayirootti argaman hunda qabatee isin bashannansiisuuf qophii isaa xumureetti jira. Qophii kanarratti sagantaaleen bashannansiisoo ta'an hedduutu jira. Tikeetiin galmattiin seentanis waan qophaa'ee jiru yeroodhaan harkatti qabachuu hin dagatina. Lammiitu lammiif tumsa aantummaa saba keessanii garsiisa. Odeeffannoo dabalataa fi tikeeta argachuuf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 11 28 53 32 37 kanaan argachuu dandeessan. Koree qindeessituu tumsa lammiif magaalaa Kaayiroo irraa. Lammiin koo beela hidhee bootee osoo qabuu dhabee rakkatee
harka ormaa laalaa jira abirmanuu nu waliif jira harka ormaa laalaa jira abirmanuu nu waliif jira. Hayyagaa sirbattis akka bu'aartan abdii guddaa qabna. Sirbinnis sirba Shukrii Jamaal ture. Amma kallattumaan gara gaafitti seenna. Gaafii inni jalqaba gaafatamu Lalisaa Sabaati. Mee Lalisaa Sabaa gama gaafitti yeroo seennu lammiif hoggaa jennu maal jechuu fedheeti jechuu kun mee? Lammiif jechuun gaa silaa akkuma beekamu lammiif jechuun lammiif dhukkubsatuu lammiif yaadu jechuudha. Isa lammiin kee tokko dhukkubsatee lammiin kee isin inni dhukkubsateen san lammii san gargaarudha. Lammiif jechuun waluma hundatti walirratti abdachuu wal bira jiraachuu waliin jiraachuu jechuudha. Lammiif jechuun kanuma jechuudha. Lammiif jechuun lammii gargaaru jechuudha. Akka inni fardu akkana jechuudha. Lammiif jechuun kamuna fakkaata. Hayyee kanuma mee gama hordofaa yookaan inni dabarra Ibrahim Saadaan dabarra. Ibrahim Saadaan waan dabaltoo jiraate jecha lammiif jiru kanarratti. Lammiif jechuun iyya dirmannaa jechuudha. Birmannaa jaamaa dirmachuu jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Kanaan alaatii ittiin ibsamu gaafa Oromoolee bakka itti hiikamaa jiraachuu mala. Dirmannaa nuti har'a kana irra jirru lammii keenya kan buqqa'an sanirra bira haa dhaabbannu kallattii hedduudhaan uummanni Oromoolee duraanillee gargaarsa biyyoota garaagaraallee buusaa ture. Amma yeroo as dhiyoo kanarratti wanni kunis akka ulee harka keessa fudhatetti gargaarsillee itti baay'atee waan tureef isa kanarratti warri jaarmiyaaleen siyaasaatii fi aktiivistoonni warri duraan iyyaa turanillee gara mootummaa kanarratti xiyyeeffannaa waan godhaniif uummanni sun dagatamee miidhaa keessa waan jiruuf lammiidhaaf waan jiru kanarratti jechuudha gargaarsa san xiyyeeffannaa gabas irratti deebinee jechuu barbaadeeti. Hayyee gama namaan gara Maamad Usmaan yookaan Muceetti dabarra. Mee Muceen koree hojii qindeessituu keessaa mee lammiif jecha jiru kanarratti mee waan itti dabaltoo jiraate gama keetiin? Tole lammiif jechuun hiikan isaa durri jechi lammiif jiru kun foontu fooniif dhiiga jechi jirurraa. Lammiif jechuun sabni tokko eefa dhalatee dachii lafaa kanarratti dhufe waa hedduudhaan wal gargaara akka saba tokkotti jechuudha. Gaafa bilisummaa barbaaddu, gaafa birmadummaa barbaaddu, gaafa walabummaa barbaaddu itti qabsooseeti, itti cinooyte, itti daaroyte, itti hidhamte, itti tumamte bilisummaa ta'e galmaan gaatta. Lammiif jechi garuu bilisummaa dura jira, bilisummaa booda jira, haga ilaa dachii lafarra wajjin jiraattu jira. Jechi lammiif jiru. Kan hoggaan siin jiru sabni tokko waa sadii wal gargaaruu danda'a. Tokko gara diinagdeetiin, tokko gara beekumsaatiin, tokko gara qabsoodhaatiin, gara hidhannoodhaatiin jechuudha. Kana keessatti warri qabsoodhaa qaamaan itti kennee, itti hidhamee, itti tumamee, itti du'ee, lubbuun itti wareegamteeti sabni keenya tarkaanfatee arba kana gahee jira. Gaafa qabsoo keessatti huun hidhamu, huun tumamu, hunduu habuu qabuutu jira, bakka irraa godaanuutu jira, diinni waan sirratti hin goone hin qabu. Kanaaf nuti amma kallattiin gara nuti deemnu hawaasni tokko hayyoonni gara beekumsaatiin gisee gargaaran hawaasni diinagdeedhaan bira dhaabbatan lammiidhaaf bira dhaabbatan jechuudha. Kana amma xiyyeeffannaan keenya gara deemu uummata mayyuu mulluqqe kan ji'a lama dura qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaan uummanni qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaa kun kan qe'eef qabeenya isaanii irraa lubbuun du'e baleedha kan buqqa'ee gaara keessa jiran kan dagatamanii hafantu jira. Isaan kana bira dhaabbachuudhaaf nuti akka namatti karoorfannee lafaa kaane jechuudha. Walumaa galatti lammiif yeroo jennu lammiif yeroo jennu kun lammiif gargaaraa yaada joo ibsaa jechuudha. Of course. Kanaaf kanumaaf isinis kanarra dhaabbattaniiti. Lammiif kajoo kana qopheessine konsertii tumsa lammii keenyaatiif qopheessine jechuudha. Kanaaf sirnumaan gara sanitti tarkaanfannaa jechuudha gara lammii sanitti. Ayyee mee gama Maamad dhufna. Dhuguma lammiin keenya kufee beelawee rakkatee hawaasni kalee aannan nama obaasu, hawaasni kalee dhadhaa nama obaasu, hawaasni kalee deema nama nyaachisu beelawee sadarkaa kanarratti buqqa'ee gidiraa adda addaatiin asirra gayuun isaa hedduu waan mataa gan nama cabsachiisu. Haa ta'uuti immoo lammiin teenyas wal biraa hin dhaabbanne wal malee maal qabna ansiif atinaaf jechuudha. Lammiif waluma qabna waan taaneef waliin ka'ee lammiin teenya gaafa baha Oromiyaa irraa namni dillii miiliyoonaan lakkaa'amu buqqa'u hawaasni kutaa 11 marti nu bira dhaabbatee
dubbateeti hawaasa san akka jiraatu nu godhe arraas ammoo hawaasni san akka hin dagatamne bira dhaabbannee waan qabnuun tinnisnee yoo uffata lama qabaanne tokko kannineefi yoo qarshii lama qabaanne tokko kannineefi hawaasa san jiraachisuun qabsoon kana caale hin jiru lammiif lammii dhaqqabe jechuun kana waan biraati miti yeroo baay'ee faca'insaatu mul'ata osoo dhugumatti kan waliyaan nu taate waan qisaasama goonee baasnu hedduutu jira wanni kun hawaasa keenyaaf bu'aa ni qabaa jennee waa tuffachuu miti waan qaban tuffachuu miti xiqqoo qabnuun hawaasa keenyaa dirmannee isiniif jirraa hawaasa baqatoota kaayirootu waan kana isinii godhee jechuun isaaniif hamilee guddaadha ta'aafi galaa hamilee guddaadha ta'aafi waan qabuun namuutu bira dhaabbatee guyyaa koonsartiin kun itti qophaa'u hegaree guyyaa 26 gaafa jimmataan naf fakkaata bira dhaabbannee waan qabnuun tinnisne isiniif jirraa hawaasa sanii hawaasni hundinuu kan as keessa jiru dubartii xiqqaa guddaan osoo hin jenne bahaadhee kaabaa kibbaan osoo hin jenne osoo kutaadhaan waliin qoonne osoo amantiin waliin qoonne dhimma siyaasaa osoo as keessa hin finne dhimma dhaabaa osoo as keessa hin finne akka dhala namatti nama gargaaruuf nama ta'uun gaha jecha joosan qofa fudhannee lammii teenyaaf tumsinee lammii teenya bira dhaabbannee haa jiraachifnuu ergaa jettuudha natti fakkaata galatooma. Kanuma ergaa guutuun isaati gama daraartuu nu dabarsina mee waan dabaltoo jiraate waan hafe. Okay, galatooma asirratti nu afeertanii TV Qeyroo Show irratti nu afeertanii dhimma deeggarsa lammiif jedhu kanarraa koree qindeessitus dubbistanii gurra hawaasa uummata Oromootiin nuuf gooxeessaniif galatoomaa isiniin jenna isinis akkuma obboleeyyan keen ibsanitti jechi lammiif jedhu obboleeyyan kee ibsanii jiranii lammiif jechi jedhu tokko yoo dhukkubsate tokkolleen akkasuma nagaa qabaachuu hin danda'u waan ta'eef jecha ara lammiin keenya hedduu kadaangarraa buqqee mayyuu mulluqqee ji'a lama dura akkasumas ammattillee waan deemaa jiru namni Oromoo ta'e quban qabne hin jiru akkasumatti abbaan manaa lafa isaa tiisuudhaaf nu jiraachisuuf jecha lubbuu isaa qaalii ilmaan isaa imaanaa nutti dhiisee lubbuu isaa qaalii dabarsee arra kutaalee abbaa Oromiyaatitti dubartootaa fi ilmaan xixiqqoo qofaatu walitti hafee dubartiin gaayoo abbaan manaan jiraanne waan hojjattee yookaan ammoo ilmaan mataa isitti guddisuu dandeessu hin jiru akkuma waliin arkaa jirru kanatti hedduu rakkoo keessa jiranii nutis kanarraa kan ka'uuf lammiif jechuudhaan as keessatti biyya Ijiptii magaalaa Kaayiroo keessatti koonsartii qopheessinee guyyaa 26 hawaasni Oromoo kan kutaa maraa kan biyya Kaayiroo keessa jiraatan guyyaa 26 akka asirratti nu argamaniif jennee gama keessaniin akka sagaleen keenya dhagahamu asirratti hirmaanne. Okay, galatomaadha mee amma gamanumaan koree qindeessituu keessa waan ta'eef gama Muhammadii takkanaa deebisi kaafiin itti aanu qophii kana qopheessu maaltu isin kakaase haalli itti qopheessaa jirtanoo akkami? Tole wanti waan kana qopheessutti nu kakaase yeroo duraa yaada nam lama nam sadii wal mari'anne yeroon jalqaba wal mari'adhu daraartuudhaaf ijoollee dubbanneeti yaada tokko kaannee samboodarra hordofaadhaa fi lalisaadhaa fi hurree buusitti dhufe waan kana dalaguu ni dandeenya waan jedhu sun qabadheeti nutti dhufe isaanitti bakka biraa fakkeenyaaf hawaasni Suudarabiyaa keessa jiraatan hawaasni Minisootaa jiraatan ardii lafarra jiran guutuu ni gargaaran nuti magaalaa Kaayiroo tana keessatti maaf akka Oromoo tokkotti hawaasa keenya karakkate qaamanaa himaa jiru miidhame kana maaf hin gargaare sagalee maan taane maa biraan dhaabbanne kajoo kana eegalleeti ittiin isaan ittiin dhufe isaan yaada kana fudhatamanii qabaa yaadni kun waan sirriidhaati janiiti tumsa naaf taanii nam afur taanee maal godhuu qabnarra wal mari'anne maal godhuu qabnarratti gisee yeroo wal mari'annu koominiitiilee Oromoo tan biyya tana keessa jiran dheenee dubbisuudha qabna lammaffaarratti manneen amantaadhaatu jira bakka itti baratan jechuun wiirtuu markaz charchiidhaatu jira sambiraan afooshaalee garagaraatu jira afooshaalee Sikkoomandoo afooshaalee Shanangibee afooshaa Wallaggaa fi Shawaa Maccaatu Lama jechuudha afooshaalee Harargeen qabdu isaan kana dubbisnee deemne efa isaan kana dubbisne booda koree nam lama nuuqanii isaan kana keessaa waliif finnee koree ijaarre koreen ijaaramte sun keessaa hogganni waliigala Sheesharaaf itti aanaan Hurreedha barreessaan ana kanneen biroo miseensa ta'anii qabduu maallaqaa godhannee akkasii godhannee itti seenne samboodarra
akkuma waliigalatti ijoollee warra sikkoo mandoraa dhufan tan jimmarraa dhufan tan kaan dhufan kanarratti hojii garaagaraa irratti adda addaa wal qoonnee wal bobbaafne. Efa hojii kanarra bobbaafne booda namuutu waan isa barbaachisu waan godhuu qabu waan godhuu deemneeti toora ji'a lama keenya maanta ni gawa kana eegalle. Qophii kana qopheessuudhaaf bifa tokkummaa Oromoo jiddugala godhateen eegaltanii jechuu jalqabumaa. Of course maaliif hawaasni biyya tana keessa jiru yaadni isaa wal dhahaadha. Duddaa garaa walitti jira, shirritti xaxamee jira, wantoota garaagaraa hedduu dalagamee ture. Lammiif hajoo kana waliin nuti qopheessineef tokko hawaasni Oromoodha kan biyya biraa jiran dabalamee jira. Kan biyya jiranis walitti dabalamee jira, walitti hidhamee jira. Hawaasni kaaroo walitti hin hidhamne garuu. Efa san booda efa nuti yaada kana kenninee yaana kana walitti isaan gargaarsa kanaaf mataa walitti qabnee koree ijaarree booda koominiitiileen sadee walitti dhuftee sagantaa irreechaa waliin goote. Sagantaa irreechaa sana irratti Oromoo walitti araaramteeti waliif fayyite waan if keessa jiru if keessaa fixxe. San booda irratti maal qopheessine galma deemnee galma kireeffachuudhaaf osuma deemnu guyyaan nu jalaa fagaate hanga ammaan tanaa deemne jechuudha. Sagantaa sana irratti tikeeta baafnee tikeeta kana raabsamutti jira. Tikeenni kun sumudaa sadii qaba. Sumudaa cayaa, sumudaa waldaatii fi sumudaa Oromoo Voluntary Association OVA jechuudha. Sumudaa sadeen kana koomanii sadeet irraa baafanneeti isaan kanaan dhoofne. Wiirtuun akkuma san sagantaa mataa isiidhaa qopheesseeti tumsa lammiidhaaf jiru Jumaa dabre goote jechuudha. Isaan fixanii jiran. Kana malees wanni nuti ammaan tana nurraa eeggamu ammaan tana godhutti jirru saffisaan godhamuu qabu. Tikeenni kun dhumutti jira yeroo ammaan tana hawaasa keessa deemee keessaafu shamarran keenya hedduun bitachuu qaban jechuudha yeroo ammaa tana maaliif namni waan kana qarshii 100 bitatee gargaare akka lubbuu Oromoo takka du'arraa oolcheedhaati yookaan akka Oromoo tokko wallaansa dhabe limmee diree fi gartee hagas takka ilaalamuu qaba. Haadha harma hoosistuu jira harmi isiidha aanan boodite nama keenya karaa mootummaa keessaa yaatutu jira. Kana malee biti sagantaan teenya itti fufa. Osoo nuti waan kana jiruuti Oromoonni Beenishaangul irraa buqqaan. Osoo nuti kamayyuu mulluqeetiif jennee qopheessi jiruuti Oromoonni Beenishaangul irraa buqqaantu jira. Kaburraa irraa buqqaantu jira. Kanaaf sagantaan tun kana qofaan irraa raawwattu isaan kana guutuudhaaf haga qabnutti waan kiishaa qabnu waan shaayidaan dhuynu irraa baafnee uummata keenya gargaaruu qabna. Akkuma humnaan kalee qabsaa'aa turre, akkuma yaadaanis qabsaa'aa turre, akkuma namni keenya lubbuu isaa qaqqaalii itti dabarsaa ture nuti immoo waan xiqqaa kana goonee gargaaruun xiqqama taate jechuudha. Kanaaf wanni kun akka nuu milkaa'uuf uummanni Oromoodhaa magaalaa Kaayiroo keessa jiraatan xiqqaa guddaan osoo hin jenne bahaaf dhiyaan kaabaaf kibbaan dirmatanii lammii teenyitan lubbuu isaanii bakkatti deebisuudhaaf bakka isaan irraa buqqanii deebisuudhaaf tumsa godhuu qabanii tumsi isaan nu godhuu qaban tikeeta kana bitatanii galma Faaruq kan maadii jiru dhaqanii akkasumas artiistoonni keenya qaqqaaliin yeroo dabre sirba warraa isaa nu sirbaa turan hedduudhaatu jira nam 12 kana isaan sanii hojii bohaaruu qabaniin afeerraa keenya. Ayyagaa hordoftoota keenya beeksisa konsertii kanaaf qophaa'ee jira. Beeksisa kana dhaggeeffanneeti daqiiqaa muraasa booda walitti deemna. Beeksisa wajjin turtii gaarii. Hawaasa baqattoota Oromoo biyya Masrii magaalaa Kaayiroo jirtan mara hawaasa keenya kan shira diinaatiin ka'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan gargaaru koonsartiin addaa tumsa lammiif jummaata dhufu onkololeessa 26/2018 galgala makriba booda sa'a 6 irraa eegalee almaadii galma hospitaala Faaruq cinaa jirutti artistoota bebbeekamoo fi jaalatamoo kanneen magaalaa Kaayirootti argaman hunda qabatee isin bashannansiisuuf qophii isaa xumureetti jira. Qophii kanarratti sagantaaleen bashannansiisoo ta'an hedduutu jira. Tikeetiin galma ittiin seentanis waan qophaa'ee jiru yeroodhaan harkatti qabachuu hin dagatina. Lammiitu lammiif tumsa aantummaa saba keessanii garsiisa. odeeffannoo dabalataa fi tikeeta argachuuf lakkoofsa bilbilaa duwwaa 11 28 53 32 37 kanaan argachuu dandeessan. Koree qindeessituu tumsa lammiif magaalaa Kaayiroo irraa.
Aye, ashama walid deebinee jirra kallattumaan. Gara Ibrahim Saadin. Galatoomaadha hundi keessanuu. Lammiidhaaf kajoo kanarratti akkuma obboleeyyaa jaalan kiyyanna dura kaasanii turan irratti yeroo jalqabaatiif obboleettiin teenya daraartuun akkuma mucaan jettu naa bilbiltee turte gaafa isaati wajjin akka waliin haasawamee kireet goonee yaada kana lafa keenya goonee turre amma isteeppii wanta inni hin dubbatiin irratti kan inni xiyyeeffadhu ta'uutu irra bareeda natti fakkaata gamasittiin cihaa jechuudha. Isa kanaatiif hunda dursa namni galatoonfachuu qabuutu jira jechuudha. Osoo nama galatoonfanneen dursatti rabbii guddaadhaan galatoonfadha. Rabbiif galanni haa ga'u hunda dursa maaliif haala bakka tana keessatti niin argaa jee hiyyaatiin tokkoon argee ture jechuudha. Kana yoo hin jiru uummanni keenya kan kanaan dura biyya kana keessa ture akkam keessa akka ture wal naman gaafachiisu isa dabre seenaaf haa dhiifnu cilee bishaan buute rabbi haa godhu jennee bira taruurra jirra. Haalli ammaan tana itti harkaa qabnu qabiyyee gargaarsaa kanarratti deemaa jirru akkuma jaalli kiyya mucarree kun tana kaasee turetti namoota afurii waan kana dhufnee kireet goonee yaada kana bifatan ajandaa kana lafa goone isaan hunda keessa nama lama qopheeffannee qaamni sadii keessa jirus jira waliin itti deemaa turre jechuudha bifa hojiitiin adda hirree. Isaan kunneen tokkoon isaanii dadhabne osoo hin jiin gara guyyaa 54 jechuudha egaa waan kana eegallee jechuudha irraan tana. Uummanni mayyuutti dhuman sun gara guyyaa 67 irraan tana jechuudha. Agosti 13 ture guyyaan suni irra itti guyyaan 20 akkanatti fakkaata jaa kana. Hammana jidduu akkuma waan saniitiin kaanee bu'aa bayii garaagaraa jidduutti isteeppii har'aan tanaa kanarra geenye jira. Hamma kana keessatti dadhabne takkaa osoo hin jiin hifanna osoo hin jiin Oromoo waan eegalee xumuruunsaa akkuma ejjennoo godhateetti jirutti jaallan kiyya muuceedhaa dabalatee abbaa mootiidhaatii fi leellisaa sabaa anillee yeroo hedduu mana yaalaa waan hin deddeebi'uuf jala hafaatiin ture jaallan biroo akkana leellisaa sabaatii fi diinoon ajjoofaa dabalatee miseensota isaa waliin kan waan kanarra geessee jechuudha. Amma haalli maan tan isteeppiin ammarra jirru tokkoffaa barbaachisummaan waan kana maali kajuuf namootaaf ifaadha lammiif jechi juukunuu gahaadha jetti namanaa jechuudha. Kana caalaa wanni jala sararamee hin jiru. Wanni ichi irratti godhuu qabnu maali? Akka dhaamsatti inni dabarfachuu qabnu maali? Manguddoon teenya ta'as keessa jirtu. Abbootiin amantaa ta'as keessa jiran. Haadholeen teenya, abbootiin teenya, dargaggeessi keenyaas bifa kabajaatiin hundi isaaniitu doktoroonni keenya hayyuu meeqa as keessa jira qabsaa'ota meeqa as keessa jira doktoroota meeqa as keessa jira ogeeyyii seeraa meeqa as keessa jira xiinxaltoota siyaasaa meeqa as keessa jira namoonni kun hundinuu carraa ammaan tana deemaa jiru kanarratti biyya sanitti dhagaa tokkoon shimbira lama jechuudha kana jaalaa waan biraan dubbadhu carraa kana fayyadamnee beekumsa qabnuun dandeettii qabnuun ikoonoomii qabnuun yaadaanis haa ta'u kallattii hundaan ollaa walii duudaa akkuma jedhan sanitti jechuudha bakka sanirratti argamanii akka deeggarsa kana tumsa nuu ta'aniin ibsuu barbaada jechuudha. Hayyee galatoomaa obboleeyyan kiyya kan ibsa kana gootanii hundi keessanuu galatoomaan isin jaa waan dubbatamuu qabu hundaa dubbattanii jirtanii hundi keessanuu ulfaadha akkasuma tiifii qeerroonis hedduu galatoomaa haala kana keessa dhaabbattanii sagantaa kana qopheessanii nu afurii keessaniif hedduu isin galatoofannaa jiraadhaa isin jaa ammallee tiifiin kun haa guddatu addunyaa haa wal ga'u gara qilleensa irratti illee akka wal ba'u walumaan itti aanneetti guddifna. Kanaan isin jaanis gaasilaa dubbiin hafteef hin dubbatanii dubbiin jedha kanarraa nafne anis waan jechuu barbaachisummaan lammiif konsartii lammiif kun waa lamaaf tokkoffaa dura uummata keenya kan mayyuu muluqqeedhaa kan rakkatanii gartee qeef qabeenya isaaniirraa diinni buqqaase kana gargaaruudha akka Oromoo Qaahirootti tokkummaadhaan kaanee uummata keenya kana bira haa dhaabbannu wanni bira dhaabbannuun hoo maali yoo inni tikeetii kana bitannee tikeetii kanaan uummata keenya haa gargaaru tikeetii kun gatiinsaa akkuma asirratti argamu kana ni mul'ata qarshii 100 jechuudha kanumaan fuunee lammii keenyaaf maalin isaa lammii keenyaaf bu'aa uummata keenya hamma jumlu qeessuun waan ooluuf jecha isa kana bitatanii galma faaruqitti akka argaman kabajaan uummata keenya haqaa yeroo keessa jiru isaan gaafanna dhiidhaaf dhadhaa jechuudha. Barbaachisummaa waan kana tokkoffaa dura uummata keenya kan beela kan rakkate kan nama isa gargaaru hin qabne kana tumsu lamaffaa akka Qaahirootti Oromoon Qaahiroo jirtu waan kanarratti tumsa lammii kanatti argamtee achumarratti wal gartee wal baruun kun waan guddaadha. Arra waan kana ni eegalle malee baruuf akka gartee Oromoota jiran hanga jiru Oromoo wal gargaaru waan ta'eef gargaarsi hin dhaabbatu bilisoomnus bilisummaa boodallee
gargaarsummaan waan walitti waan hin dhaabbanneef jecha uummanni keenya hundinuu afaan tokko yaada tokko walitti hidhamiinsa gartee yaada akka qabaatuuf konsertii tana gartee qopheessine akkasitti hirmaasine garuu waan kana milkeessuudhaaf tikeeta kana gurguruu barbaanna. Yoo tikeetiin gurguramin wanti sun milkaa'uu hin dandeessu. Wanni irra dhaabbannee gartee waan kana goone gargaarsa lammiidhaafi. Kanaafuu uummanni keenya kan Kaayiroo keessa jirtan tikeetii kana bitadhaa lammii keessan hamadaa'e san yaaladhaa isiniin jechuu barbaanna gabaabduma yaadni kiyya kana. Itti fufee gaafi maal jaa qophii kanaaf wanni hojjetamaa jiru maal fakkaata? Haalli immoo hawaasni itti hirmaachaa jiru maal fakkaata? Ulfaadha. Hirmaannaan hawaasaa maal fakkaata waan jiru dhiyoo kana fakkeenyaaf wiirtuun sagantaa qopheessanii turanii dhugumatti waan hedduu nama gammachiisu taakkaa dura akkuma reefu jaallan tuttuqanii wiirtuun bakka takkatti waan dandeessu lafa keessee jirti qophooytee jirti nama walitti fiddee jirti akkasumatti hawaasni ammas hirmaachaati jira guyyaan eeggamaati jira hawwiidhaan tikeetii ittiin seenamus bitachaati jira tanaaf dammaqiinsa gaariitu jira abdii guddaadha irraa eenaas waan gaarii irraa eeggannee lammii teenya tachiinu eeggachaa jiran san beelti guyyaa namaan kannitu dhibdeen guyyaa namaan kannitu waan qabnuun isaan kana bira lammiin keenya ni dhaabbataa abdii jedhu wanna kanattis galamee lammuma keenya irratti abdanneeti rabbii gaditti abdiin sanis galmani gayaa wanni yaanne kunis lammii ichiinu eeggataa jiru saniifis wanni takka insha Allah yoo rabbi biraa taate gamas ni ergamaaf abdii jettuun qabaa tanuma gaa dammaqiinsaan irratti hirmaachaa jiran jeetii jedha haala bareedaa jechuudha haala gaariidhaan deemaa jira ulfaadha kama darartooti gaafiin kee adda gaafii tokko qabsoo bilisummaa Oromoo keessattii fi bokkuma wanni hojjetamu keessatti dubartiin lafee duddaati jedhama. Dubbiin kun mee akkamii? Okay, gaafii bareedaa na gaafattee qabsoon dubartiin keessa hin jirre galmas hin geessu qabsoollee hin jaamtu yoo dubartiin jabaattee dhiirrinis jabaachuu danda'a dhalli namaallee jabaachuu danda'a akkuma nama jabaa tokko gaafa jabeenya isaa yookaan beekumsa isaa dinqisiifatan haadha manaa isaatti duubaan jabduun jirtii jaansanitti waan hojjetamuu fi waan hunda keessattillee yoo shamarran keessa hin jiraanne wanti san galma ga'ullee hin danda'u akkasumattis shamarran hamilee namaataati waa hedduu waan namaataatuuf jecha dhugaadha akkuma lafee duydaa saniin jaa. Mee gama kanaan biyya nuti keessa jiru kana keessatti hirmaannaan gama dubartootaatiin yoo godhame bu'aa gahaan akka argamudha kan biyya kana keessatti argamu. Mee dubartoonni gama keessanii fi gama dubartootaan hirmaannaa akkamtu jirattee yaaddame? Dhugaa jettee biyya kana keessatti akkuma waliin beeynutti waan gargaarsa namoota rakkatanii fi akkasumas lammii keenya hundaafu namni harka irra caalaan godhuu danda'u shamarranii waan ta'eef jecha akkuma haala jiru biyya kanaa waliin beeynutti ijoolleen shamarranii biyya kana keessa jiran hirmaachuu jiranii haala gaariidhaan hirmaachuu jiranii warri sagantaa kanallee konsertii lammiif joo kana hin dhaga'inillee akka dhagahee waan dhageessanii nama hin dhaga'inillee wal afeeree hiriyoota isaanillee afeeree waan kanarratti bifa gaariidhaan akka hirmaatan akkasumas bakka hojii jirullee tikeetiin kun asoo isaan duraa hin dhumnetti bilbilatanii hiriyoota isaanii namoota aziraniin akka tikeetii kana nuuf bitaa ja'anii namutu namatti dhiyaatutti himatee tikeeta kana bitachuun lammii isaanii gargaaru waan ta'eef haadha takka gargaaru ilmoo takka gargaaru waan ta'eef jecha bifa gaariidhaan akka hirmaatan kabajaan isaan gaafan. Akkuma addeen teenya ilmaatuun abbaan ifin ibsunuu isaanirraa ibsa. Dubartii jechuun utubaa waa hundaati. Utubaa waa hundaati bu'uura waa hundaati. Qabsoon dubartii keessa hin jirre galman geessu. Dubartiin beeytuudha beekaa dhalti. Dubartiin ijaara. Dubartiin dallawaa. Dubartiin gaachena. Waanuma ja'anii ibsanuu nama dhiba. Cimiinfattee nu dhaluuf haati dubartiin haati teenya obboleeyyan keenya haadholeen manaa waa hunda keenya cimiinfatanii nu dhaluuf lafee 206 akka nama irraa cabeetti dhukkubbii lafee takka ilaala.
lafeen 206 nama caphe jechuun namni hoggu takka cimiinfatu hedduu ulfaata akkasitti caphanii nu dhalaniiti qabsoo kana keessattis nu wajji qooda fudhatanii qooda manaatis bahachaa akkuma waa hedduun ibsamu gootota tarree dhiiraa caalan gootitti akka Jaarraggaatuu Roobaa Aslii Oromoo Lalisee Roobaa Galmoo Ilfinash Qannoo Halloo Daawwee Aashaa Kormee lakkoo hin fin gootota kana qabdi dubartiin tanaaf ibsamtee hin dhumtu waa'een dubartiidha ibsanii hin fixan oo barreessite yoo walaleessite walliste hin dhumtu tanaaf dubartoonni keenya maallaqaa miti lubbuu kannaa turanii jechuudha lubbuu nama kannaniiti nama dhalanii dhiira goota dhalanii irrattis gootummaa saniin hirmaatanii lolanii lolchiisanii qabsoo arraan tan as geesse tanaan nuun afan kaleessi dhamaa turan qabsaawaa turan du'aa turan arraasittuma jiran wanni dubartiin keessa hin jirre hawaaja dubartiin hawaaja shaa'ii hawaaja hin qabne nyaata soogidda hin qabne nyaata biddeena ittoo hin qabne hin nyaadhamu kun hundi dubartiidhaan godhama dubartiidhaan hojjetama tanaaf dubartiin oomisha waa hunda oomishtuu waa hundaati. hawaasa baqattoota Oromoo biyya Masrii magaalaa Kaayiroo jirtan mara hawaasa keenya kan shira diinaatiin ka'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan gargaaru koonsartiin addaa tumsa lammiin jummaata dhufu onkololeessa 26,2018 galgala maqriba booda sa'a 6 irraa eegalee almaadii galma hospitaala Faaruq cinaa jirutti artistoota bebbeekamoo fi jaalatamoo kanneen magaalaa Kaayirootti argaman hunda qabatee isin bashannansiisuuf qophii isaa xumureetti jira. qophii kanarratti sagantaaleen bashannansiisootaan hedduutu jira tikeetiin galmattiin seentanis waan qophaa'ee jiru yeroodhaan harkatti qabachuu hin dagatina lammiitu lammiif tumsaa aantummaa saba keessanii garsiisa. odeeffannoo dabalataa fi tikeeta argachuuf lakkoofsa bilbilaa duwwaa 11-28-53-32-37 kanaan argachuu dandeessan koree qindeessituu tumsa lammiif magaalaa Kaayiroo irraa. waa'een dubartii osoon arra dubbadhaa olee dubbachaa bule hindum tanaaf dubartoota keenya ka ammaan tana jirtan biitti keessa jirus biyya Zuleekaati biyya dubartiiti tanaaf biyya dubartii ta'uu keessan beeytanii hiishni dhiiraatis isin ta'uu beeytanii qabeenyi nuti qabnus isin ta'uu beeytanii keessumaa dubartiin Kaayiroo keessa jirtan hiishni keenya isinin boonna isinitti hin qaanfannu isiniin waan boonnuuf as baanee afaan guuttanne rabbii gaditti abdii keessaniin nuuf jiranii lammii teenya tabeeloo ittisan nuuf nyaachisanii qoricha nuu bitanii fi uffata nuu bitanii fi mana nuuf jaaranii fi jennee afaan guuttannee dubbachaa jirra. isiniif jirra waan dandeenyuun ja'aati osoo har'a mana madaamii dhugmatti waan daleeydaniin 4,500 ta'u hundallee kannitanii lammii keenyaaf ni gahaa jechuu miti haa ta'uuti immoo nama xiqqoo qabu kannateetu guddoo kannata wanti kun gama rabbittis waan deeggarama waan rabbiin jaalatu nama gargaaruu caalaa waan rabbiin jaalatu hin jiru nama beelee nyaachisu nama dhibame wal'aanu caalaa rabbii wanni jaalatu hin jiru tanaaf yaa jara keenya tikeetaan qarshii 100 bituu caalaa as baatanii qoma dhawattanii lammii teessaniif dhaabbachuu keessan isin laallaa dirreen tanaaf ardi kana warra dhiiraa kana afaan qabachiisaa nurraa as baati yaa jara keenya
akkanaati daraartuu atis gurra si calaw hin usini ba'aa guddoo sirra jira dubartoota keenya isinis ba'aa guddoo isinirra jira abdii teenya tan ammoo akka nun saalfachiisin abdii isinirraa qabnaati ulfaadhaa nuu galatoomaa isinin jenna. Okay, maammeedhaan galatoomi jenna. Mee osoon gama Ibrahim Saadan gama cufa dhumattiin itti dhufa moo gama daraartuutiin dhufa gama daraartuu maaliif hin dhufa dubbiin tun gara parsantii 75 isaan laallattiin fakkaate dubartoota laallatti kanumaafuu isin mee haala kamiin akka dubartoota kamiidhaan geessu gabaasitee akka nu himtu gamasitti dabra. Okay, gaaffii bareedaa gaafatte galatoomi. Waan silaa dubbatamuu qabu jecha nama kakaasuu akkasumas waan hedduu obboleessi kiyya dubbatee jira. Dubartoonni keenya haadhawwan keenya hawwan keenya qabsaawanii lubbuu isaaniillee kannanii asiin nu gahanii arra qabsoo isaan nutti dhiisan kana qabsoo isaan nutti dabarsan qabsoo isaan lafee itti cabsan kana nutilleen jabaannee dirqama keenya bahuu qabna maaliif namni goototuma keenya hawwan keenya warra seenaa gaarii hojjete faarsaa oolurra nutilleen bakka isaanii fakkeenya fudhannee akka isaanii sanitti nutis waan gaarii hojjechuun nurra jiraata lammii keenyas gargaaruu qabna waanuma hunda keessattuu wal cinaa dhaabbannee gahee shamarran tokkorraa eeggamu bahuutu nurra jiraan jaanis gama Hayyee galatoomi yaada bareedaa dabarsite mee gama Ibrahim Saadan dabarra Ibrahim Saadan mee akka odeeffannoo kee tokko dhaga'utti nama naannoo saniiti fakkeenyaaf muyyuu mulluqqee of fudhanne lafa san sirriitti akka beeytuudha mee haala lafa san beeytuu fi miidhaan kun ka'arra qofa akkatti ga'ee miti miidhaan kana dura irra gaafii lafti sun mee maal akka fakkaattuu fi odeeffannoo tokko argachuu dandeessa kanaafuu mee hawaasni naannoo sanii haala kamirra akka jiran wanni quba qabdu jira naannoo sanirra. Haalli isaan irra jiran an guyyaa 42 oliif sababa ijji koo hunda dhukkubuu jiruuf sooshaal miidiyaa irraa fayyadamaa jiru achiin dura miseejjiin natti barreeffamaa jiru gara keessaatiin yeroo hedduu qunnamaatiin jira jechuudha. Yeroo isaan onlaayinii jirallee lakkoofsa namoota sanii kanneen ijoollee naannoo dirree dhaawaadhaa fi gaara mul'ataa keessa naannoo neetworkii jiranii kanneen qunnamsiisaa jira infoormeeshin akkasii dabalataa jira. Haalli isaan amma irra jiran dubartii Haliimaa jedhamtu hospitaala Gurawaatti yaalamaa turte achirrallee ammoo ni hinduune way osoonii fi obboleeyyan kiyya kadheen gadda du'ee sanii wajjin bakka ramiim tahee jiraadheen jiraanne du'ee hinduune bifatam keessaan tahaa jettu irratti shanarratti wanta ta'uuf raammoon osoo isii lubbuudhaan jirtu ofiisiiti funyaan ofii hidhattee qaama siidha akka jiraataa jirtu achirraa kaasee gara mayyuu bulluqetti yeroo gaddeemu makiinaan akka fuudhu makiinaan yooni fuuna jiru jechuudha. Hamma sadarkaa sanitti already wanta suuqannee isaarra jiranii jechuudha. Bifa sanirra dhaabbannee gargaarsi yeroo darbe ni yaadatna jeena mana. Ulamaayitoonni keenya Sheekh Dulaxiifaa dabalatee haramaa irraa ka'anii yeroo ni isaanii gargaarsa tinisa godhaadhaaf gamas deema imalaa turanitti wanta irratti mudate karatti namoota sooshaal miidiyaa irra jirtan gaafa sanii hubattan jee yaada. Isa chiin booda sanammaan tana mucaan waan sana hordofaa ture South Africa jira. Yerootti illee naa bilbila wal quba qabnaa jechuu barbaadeetti. Haalli sun akkasumatti jira. Isaan kun ammoo Tukur ambassaa keessa rasaana duuda keessa jira bakkoota garaagaraa irra jira uummanni sun sadarkuma sanirra jira kan jedhudha. Kanumaafuu walumaa galatti gargaarsa cimaa isaan barbaachisaa. Gargaarsa cimaa isaan barbaachisaa jaa uummanni Oromoo akka dirmatu ni beeka. Rabbiin bakka takka keessa baatee kitilaan bakka isinii haa buusu wal cinaa haa dhaabbannuu hin jaa umrii rabbii isaan haa dheeressu carraa kanaaf isinillee galatoomaa jechuu barbaadeeti. Anis akka dhaamsaatti dhaamsa hawaasa Oromoo kan addunyaa jiranii fi kan magaalaa Qaayiroo kan itti dhaammachuu barbaada. Dhuguma lafa kan ibsanii turanii lafti hangaarra san yeroo baay'eedhaatu lolli irra deemaa ture lola jala qabaatii miti yeroo hedduu lolli irra deemaa ture uummanni lolli irra deemaa ture sun uummata akkamii hoonne uummanni kun uummata qabsaa'aa qofa oduu hin taane uummata qabsoo dhaleessa jechuu dandeenya jechuudha. Akkasuma miidhama guddaa keessa jiranii keessattuu yeroo ammaa kana haalli isaan keessa jiranii fi haalli biitti keessa jirtu garaagarummaa ta'e maaliif jennaan uummanni sun erga buqqa'ee kana booda biittinis waan biraatti seenanii haala dagatamuu irra jiran uummanni sun dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Uummanni sun amma uummanni keenyas takka hin deebine addunyaa irraa bakka hundarra gargaaraa turanii haa ta'u malee jidduu kanatti gargaarsi uummata sun dhaqqabaa akka hin jirre odeeffannoo achirraa arganneen quba qabna jechuudha. Uummanni sun baay'ee rakkachaa jiranii hedduu rakkachaa jiranii dhabamaa jiranii jenneen maanuu lafa kaanii walumaa konsartii lammiif kan inni qopheeffanneef uummanni sun uummata dagatamu ta'uu isaa beekneeti lafa kaanii akkasitti hanga dandeenyu waan qabuun darbate sodaataa akkuma jedhan sanii waan qabuun darbanne lafa kaanii akkasuma uummanni keenya kan addunyaa jiraatellee akka yaadatanii
ummanni magaalaa qaayiroo keessa jirtan dirqama keessan dirqama oromummaa akka baatan isin jaa galatoomaan isin jaa gara kiyyaan guyyaa 26 irratti wal garraan jaa galatoomaan isin jaa. Dhaamsi xumuraan qabu bakki tikeetii kan argatan kallattumaan gibee buutikii yoo dhaqanii argatanii kookeetii dhaqee yoo dhaqanii argatanii diinoo bira mana diinoo dhaqanii argatanii qawaa diinoodhaa jechuudha. Gara biraatiin warri naannoo Shaaroo Jumuriyaa fi Shaaramaarree achi akkasii jiran sun wanni bira argachuu danda'an faamii yookaan Mahamad Abdallaa biraa argachuu danda'anii Tolchaa Hussein Maddaa bira argachuu danda'anii Siraaj bira argachuu danda'anii Maammee pirezidaantii bira argachuu danda'anii Lalisaa Sabaa bira argachuu danda'anii Tokkicha Abbaa Biyyaa bira argachuu danda'anii Naawol Firisaa bira argachuu danda'anii gara biraatiin eenyu Daraartuu Adaree Biyyoo bira argachuu danda'anii Anas Mucee bira argachuu dandeessanii Toofiq Aslan bira jira Munawwara Garbaa bira jira kanaaf warri kana bilbiltanii nu gaafachuu dandeessan jechuudha. Ayyeegaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya tumsa lammiif jiru qopheessine kanumaan raawwata. Qopheessee dhiyeessaan qophii kana ana Toofiq Assanii odeessi kaameeraa fi editarri keenya Jamaal Ahmad keessummoota keenyaanis gamanumaan galatoomaa waamicha keenya kabajanii dhufuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna.